jechuun goon deessu. Karaa salphaadhaan maallaqa hidhachaa godhachuun Dubbiin taane jira. kallattumaan hanarra bubbee yoo malee. Akkasiin. Jechuun gaarii mul'ata osoo hin tolfamin dura gaarii tolfamee jiru gaara kam? Gaara qaafi. Gaara qaafi. Gaara kami? Kabajamtoota fi daawwattoota fi hordoftoota hojii entertainment taatan kabajaa fi jaalatteenya. Akkuma jettuun isin hageessu jecha. Gamanumaan qophii bashannanaa qophii mata dureen isaa hoflaan dhumne jettu. Akkasuma qabannee dhufnee jirra jalqaba irratti Ramadaan Kariim Mubaarak isiniin jenna gamanumaan isinitti hin dheeresinu qophiilee takka galatu. Gamanumaan qophiilee takka isinii dhiyeessuudhaaf qophii bashannansiisoo fi bohaarsoo gaaffii sammuudhaa isinii dhiyeessinee dhufnee jirra. Irraan tanaas akkuma amata dabree karaa sagantaa sun dabaree duratti waan jettan yoo qabaate komediyaan harfiin keenya sagantaa tana keessatti isiniif haa dabarsu isiniin jenna. Mii waan jettee qabda? Wanni injuu hundi musliimaa hundinuu baga Ramadaanaan isin ga'een jaa kan wayaanii nan qabu. Ha musliimaa bageetti isiniin ga'een warri hoonis bageetti isiniin ga'e guyyaa kana goonu waan takka sagantaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak bakka jirtanitti salaamtaan ta'ee tan jaalalatan kabajaa isin har'a qabdu. Gaaffiin si gaafadha gaaffii gabaabduu gaaffii sammuuti. Ilma bara fakkaatutu caala moo ilma abbaa fakkaatu caala? Gaaffii sammuuti. Habara fakkaatu caala. Akkamitti barreessuun hammaachuu danda'a? Akkasumatti akkuma gartee barreessuu hamaatti ilmaan ammaattis akkasuma takka caalaa hama. Kanaafuu ilma bara fakkaatu caalaa jechuudha. San turre caala. Duraan dursee maqaan kee eenyu siin jaa? Bilisa Ibrahim Turri ninja. Bageetti si gee Baga walumaan ninge. Gaaffilee interview tana nu hayyamtee asirratti hirkachuu dhiyaachuu heetii hedduu galatoomii siin jenna. Dabalataan ammoo gaaffii bohaarsoo fi gaaffii sammuudhaa gaaffii takka si gaafachuu fi takka faaratti gaaffii maal jettiin beektaa? Ingiliffaadhaan jechi banaan ajuu maal jedha? Muuzee cuma. Ingiliffaadhaan jechi banaan ajuu maal jedha? Ingiliffaadhaan banana jechuun bananu. Duraan dursee bageetti si ga'een siin jaa? Yoo walumaan walitti nu jecha. Akkasii gaaffii si gaafadhu maal jetti? Ilma abbaa fakkaatu wayya moo ilma bara fakkaatu wayyaadha jetti? Malaal dubbiin jabdu beede. Ayyee. Ilma bara fakkaatu inni. Abbaa dhalate sanillee ganee yookaan karaa dhaabee akka biraa abbaa jalaa jijjiiramuu malaludha. Kanaafuu ilmi akkuma aadaa Oromootti ilma abbaa fakkaata. Abbaan sun yoo jallaa ta'e fakkeenyaaf badaa yoo ta'e abbaan sun. Jalqabumaa wati ilma abbaa fakkaatu yeroo inni abbaan fakkeenyaaf amma akkuma ifira dhaabbileedhaan akkuma aadaa keenyaatti abbaan saba keenya keessatti amma abbaan kiyya Oromoo ta'a. Garuu jallina biraa adamu akka sabaatti inni saba waan takka isarraa dhaaluun mala. Inni jallatee dirqama aadaa Amaaraa aadaa uummata biraa kan dhaalu yoo ta'e san isarraa hin dhaalu. Kanaafuu ilmi abbuma fakkaachuu gaarii. Akkas jechaattu. Bageetti si ga'een siin jaa Walumaan ture geenye. gaaffii takkaa fi lama si gaafanna gaaffiin takka faa maal ni ta'a? Gaarri mul'ata osoo hin tolfamin dura gaarri tolfamee jiru gaara kamii? Osoo gaarri mul'ata hin tolfamin dura gaarri tolfamee jiru gaara kamii? Gaara mul'ata. Gaara mul'ata dura hin baanu osoo hin tolfamin ka gaara mul'ata dura gaarri gaara mul'ata dura gaara. Gaara mul'ata dura faamtiidha. Gaara mul'ata dura tolfame. Karaa salphaatiin maallaqa kee dachaa taasisuu yoo barbaadde akkamiin iyya? Karaa salphaan maallaqa kee dachaa godhuu barbaadde akkamiin karaa salphaan maallaqa kee dachaa godhuu dandeessaa? Dubbiin inni taane jira. Yaali jechuun godhuu dandeessu. Karaa salphaadhaan maallaqa kee dachaa godhachuun Dubbiin taane jira. kallattumaan hanarra bubbee yoo malee. Akkasiin. Yaali mee kan namni yaali. Ammaan maallaqa qarshii dhibbaan qabaan jee dhibba kana kallattumaan dhibba lama godhu yoo naan jen manuma dukkaana namaa tokko yoo seene qofa. Akkasii jechuudha. Hin harkanne Gaaffii inni lammaffaa rakkeetu wanti damee qabu kan firii fi sanyii hin qabne maali? Wanti damee qabu kan firii fi sanyii hin qabne maali? Yaalime gaaffii sammuuti. Wanni damee qabaatan firii hin qabne moo? Takkaan dhageenye qaban qaba. Hin dhageenye? Wanti damee qabu kan firii fi sanyii hin qabne maali? Damee qaba? Wanti damee qabu kan firii fi sanyii hin qabne. Mira. Damee qaba firii fi sanyii hin qabu.
namni yeroo jalqaba hirribaa ka'e dura akka hirribaa ka'e maal godha? Ni finca. Yaadi mee gizii hirribaa jalqaba ka'e baan Maal godha? Hirriba gol godhate moo? Huccuudhas. huccuun dura maal godha? Aduu lamee dharra simja. Gaarri mul'ata osoo hin tolfamin dura gaarri tolfame gaara kamii? Walau gaarri mul'ata uumametti rabbi tolche. Jechuun gaarri mul'ata osoo hin tolfamin dura gaarri tolfamee jiru gaara kam? Gaara qaafi. Gaara qaafi. Gaara kamii? Najala jetta. Muka cinaa midhaanii jetta. Kanas di ol jala. Irra naa deebiin ta'a. Muka cinaa midhaanii. Muka cinaa midhaanii. Muka cinaa midhaanii. Sagalee lafadhu. Hayyee muka cinaa midhaanii. Argate bakka asii arga. Argattee jirta. Duraan dursee baga ittiin sige. Walumaanuu bakka nu gahu. Warra badanaa warra bareedu nu gahu. Taate gaafii lama sadii si gaafadha. Gaafii maal jedhanii beektaa? Hayyee. Ilma abbaa fakkaatu moo ilma bara fakkaatuutu caalaa? Ilma bara fakkaatutu dhaala. Akkamitti? Akkitti ilmi bara fakkaatu dhaalu. Jechuun garuu jecha hundaaf hin galle beekte. Ilma abbaa fakkaatu moo ilma bara fakkaatu caalaa? Ati garuu waan akkaan beekutti ilma bara fakkaatu caalaan jaa. Akkasii. Mana hin qabaru. Wanni kun addaanii naan baay'ee sangaruu mee tumaan laala afaan kaadee itti laala garuu. Gaafiin tun ammoo gaafiin si itti aantu kamitti qaama keenya keessaa afaan Ingiliffaatiin dhugaa kan ta'e kamii? Dhugaa kan ta'e moo? Qaama keenya keessaa afaan Ingiliffaatiin qaamni dhugaa ta'e kam? Dhugaa kan ta'e qaamni kee hundinuu qaamuma dhugaa. Qaama keenya keessaa afaan Ingiliffaatiin isin gaafii sammuuti. Jiru. Kana si deebisaanumaan tiruu jechuun tiruudha qaama keenya keessaa Ingiliffaan ammoo tiruu jechuun dhugaa jechuudha. Jecha tokko jetta gizee nan jee daddaffiin na jira jetta buchuma cabe gubaa bakka. Buchuma cabe gubaa bakka. Gubaa bakka. Meeji buchuma cabe gubaa bakka. Buchuma cabe gubaa bakka. Irra deebii jimee wal jetta. Naan galle. Buchuma cabe gubaa bakka. Buchuma cabe gubaa bakka. Gubaa bakka. Irra deebii mee. Buchuma cabe gubaa bakka. Qaama keenya keessa afaan Ingiliffaatiin dhugaa kan ta'e. Hundinuu dhugaa. Afaan Ingiliffaatiin banaanaa jechuun maal jechuudha? Wanti damee qaba. Ta sanyii fi firii hin qabne maali? Oda. Wanti damee qaba. Ta firii fi sanyii hin qabne sanyii. Damee ni qabdi. Firii fi sanyii hin qabdu. Injiba. Injiba. Sanyiin qabu kan jenni? Hin qabu sanyii. Sanyii qabaatee hin filanni adii fi kas jaanii. Adii ni tokko tokko sanyii baat. Kabar sanyii ni qaba kanne. Sanyii qabu injibuma. Injibu ni jira? Injibu. Raajaa salphaa ittiin maallaqa heddachaa taasistu maalii mee karaan salphaan ittiin maallaqa heddachaa godhattu? Aboo sa'aan tunis beekte sa'aan tunis. Numa yaada hanga dandeessi. Karaa salphaa. Karaa salphaa ittiin maallaqa heddachaa godhattu. Dachaa godhatu caala. Karaa kamiin jee? Karaa dinagdeeti. Karaa dinagdeeti? Si waata. Gaafiin takka maal jedhaa gaarri osoo gaarii mul'ataan tolfamin dura tolfame gaara kamii? Gaara bayin. Gaarri osoo gaarii mul'ataan tolfamin dura tolfame gaara kamii? San namni tolchu garuu sarabbii tolcha. Akkasii. Hiikkaasaan. Okay, gamanumaan waayillan keetii fi maatii keetii fi nama bakka adda addaa jiru kan baga ittiin isiniin gahe jettuun yoo jiraate asumaan gama miidiyaa keenya kanaatiin. Uummata musliimaa hundaadha baga isiniin gahe jechuun barbaada. Taate galatoomitis. Akkasumaan daawwattoota hedduu jirta yookaan nama fira bakka jiru asumaan waan itti dhaammachuu qabaattuu qabde. Waan itti dhaammachuu qabaate asumaan itti dhaammachuu jechuudha. Bakka inni itti dhaammachuu qabu baatii ramadaanaatu baatee kabajamtuudha. Baatii tana keessatti namni hundinuu waan gaarii hojjetee tola walii oollee baatii tana akkaataa isiin nurraa feetuun dabarsuu qabnaan dhaamsanii. Ayyee galatoomi. Namoota kan ka'e firoota kan ka'e biyya adda addaa jiruu fi saahibban kan ka'e baga ittiin isin gahe jechuu yoo jiraate dhaammadhu. Saahibban kiyya gaara mul'ataa magaalaa duuba kan jiraatanii baga ittiin isin gahe jaa. Asuma obboleeyyan kiyya magaalaa tana keessa jiruunis baga ittiin isin gahe jaa.
Dabalatan obboleessa kiyya kana kunoo ni gartaa Fakkii. fakkiidhaanis bagatti si jechuu barbaade. Galatoomiti. Nama bagatti isin hin geejjibu yoo qabaatte dhaamsa dhaamtuuf. Walumatti isaa hundaan bakka isin hin jaan. Galatoomayyeen. Kana gad. Gamanummaan dhaamsa qabdu yoo jiraatti. Uummata musliimaa. Dhaamsiin hin qabu ummaan tana isaanii saafuraati haa daawwattoota keenya wajjin yoo rabbii keenya hin taate walitti deebina. Isaanii saa maleedha fuulduraanis bal'ina asirra dhaabneetu xumura jechuudha. Galatoomayyee.